Akka boonyettis, akka birrannettis, akka sodaannettis hin hafne ergamaan du'aan hin arganne. Galata Waaqayyoo dukkanaa'ee hin hafne nuuf bari'ee jira. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa isin gaafachuu hin irraanfanne akkami nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira haa ga'u sheerillee godhaan isiniin jedhaa baga gammaddan baga gammanne. Gadda keenya isa gammachuutti jijjiire guyyaa isaa eegee Waaqayyoon galanni haa ga'u. Obboloonni keenya biyyoota garaagaraa keessa jirtan Islaama Kiristaanaa osoo hin jenne hundumti keessan akkuma amantii keessanitti ijoollee beruutiin keessa jiruuf du'aa kan gootan Waaqayyoon kan kadhattan kadhanni keessan dhagahameera isiniin jedha. Galataa fudhatu Waaqayyoon eebbifamaa isiniin jecha. Egaa suurota na bukkeetti argitan kana suurota baay'eetu ture Facebook irratti poostii kan godhani imbaasiin beruutii jechaadha. Kuni kan galaa jiru ijoollee as Beerut keessaa galaa jiru. Akkamitti galaa jiru yoo jettan isinitti hima. Isaan kun kan galaa jiran paaspoortii warra of harkaa qaban, iqaama warra of harkaa qabantu biyyoota akka Dubaayitti kutatanii Dubaayirraa gara Itoophiyaa galu jechaadha. Akkasuma immoo Suudiirraan illee gara Itoophiyaa galu jechaadha. Kallattiin ammaaf banamee hin jiru. Kallattiin isin banama abdii qabna. Kallattiin akka jedhanitti Oktoobarii 15 hin banama 16 keessa hin banamaadha jechaadha. 16 jechaan immoo torbee arri bultii 8 torbee arraa keessa hin banamaadha kallattiin. Ijoolleen kuni arrayyuu taanaan arruma isaa arraa kana warri iqaamaa qabdan yookaan warri paaspoortii qabdan tikeetta kutattanii galuu dandeessu. Keessattuu warri iddoon taane jirtan jechaadha. Warri madaamonni keessa singattee toshiin gara biyya biraa adeemtee carraa keessan itti fayyadama gara biyya keessanii galuu dandeessu. Akkasuma immoo iqaamaa kan hin qabne paaspoortii kan hin qabne yeroo ammaa kana keessatti rakkoo garaagaraa keessa kan jirtan gara Dubaay irratti birrii keessaniin murattanii waarrattanu baay'ee isin hin gaafatu. Dubaay irratti yoo murattan 292 kan murattan jecha doolaara 292 Dubaay irratti kutattanii Dubaay irraan galtu jechaadha. Laman kuttan tokkichuma kutattu jechaadha. Kan tikeetti keessan kutattaniituma waraqaa isinii kennu gara biyya keessanii galuu dandeessu jechaadha. Warri hojii homaa hin qabne birrii amma tokkorree of harkaa qabdan paaspoortii qaamas kan hin qabne akkanatti galuu hin dandeessu. Akkasuma immoo qarshiis kan of harkaa hin qabne paaspoortiis kan of harkaa hin qabne waan hundumaa kan of harkaa hin qabne madaamonni keessa illee singattee kan deemte isin immoo carraa akkamii qabdu carraa boodarraa deemmin ni eegala waan jedhameef Oktoobarii 15 keessa 16 keessa yeroo sanatti dabaree keessaniin eeggattanii gaafa si waaman ammasitti obsaan eeggattanii waarrattanii gara biyya keessanii galuu dandeessu. Baga carraan kun sin ga'ee baga gammaddan obboloota kiyyaa akka boonyetti baga nu hambisi Waaqayyoon keenya galata haa fudhatu. Galatoomaa isiniin jedha. Obboloonni keessattuu biyyoota garaagaraa keessa jirtan dhugaa rabbiiti hedduu takka galatoomaa. Koomentiidhaan irree yeroo ani viidiyoo hojjedhu kan poostan jechaadha. Koomentiidhaan illee yaada sinnaa kennitan kan dhiphattan jechaadha. Akkasuma keessan illee dhuftanii lakkoofsa kuu qabattanii abshir kan jettan si wajjiniin jira Waaqayyo si wajjin jira rabbiin si wajjin jira jettanii akkuma amantii keessanitti kan nu jajjabeessitan kan naaf kadhattan illee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ani irree carraa galuu kana argadheen jira. Xiqqoo ishii kallattiin eega jedheetumaan amma torbee kanaatti kallattii eegatanan isaan booda gala. Yeroon galuu kan illee viidiyoo waraabessinii hojjedheetanan cha'u isiniin jedheetoo galuu danda'a jechaadha. Dhugaa baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee sin kabajaa obboloota kiyyaa akkasuma immoo bakkeerra kan deemtan bakkeerra kan jirtan warri singatan rakkoo adda addaa keessa kan jirtan isinillee obboloota odoo gara imbaasii deemtanii achuma teessanii carraa galuu hin argattu jechaadha. Akkamitti seeta warri qarshii of harkaa qabdan qarshiidhaan galuu dandeessu. Kutattanii warri qarshii hin qabne immoo achuma teessanii waarrattanii eeggattanii guyyaa xiyyaarri kun dhufe xiyyaarri kun singashuu danda'a jechaadha. Mootummaatu singasha sinii homaa of harkaan qabdanii waan ta'eef mootummaatu singasha siniin jedha. Obboloota kiyya dhugaa rabbiitii hedduu takka hin gammade. Lolli biyya kana arras boodus maa rukutu arrayyuu guyyaa kana ganamarree dhufanii rukutanii guyyaa kanarree dhufanii rukutan garuu akka sana badaa miti jechaadha. Nama ajjeessu sun taane mana kan barbadeessaa jiran jechaadha. Mana bakka isaan rukunnaa keessaa deemaa jedhanii rukutaa jiru. Ijoolleen keenya baay'ee isaanii as keessatti dhiphachaa jiru siniin jedha. Kanaafiyyuu carraa argannee kanatti immoo fayyadamnee galuu dandeenya.
xiyyaarri ammaaf kan akka hin seenne kan godhe yoo haalli nageenyaa kun amma itti haalli nageenyaa kun gadi jedhee seenuu danda'a jechaadha. Kanaaf hamishiroomaa sinii uumaa miti siniin jechuu barbaada obboloota kiyyaa gammachuudha dhugaa rabbiiti ani hedduun gammadee galata isaa nan gammade galanni kun waaqayyoof qabu hedduu narra darbee jechaadha obboloota koos hiriyoota kootinis hedduu takka galatooma dhugaa rabbiiti waan isinii godhu waan isinii godhuun dhaba jechaadha sababiin isaa baay'een wajjin dhiphattu viidiyoon hojjedhu gubbaarratti baay'ee dhiphattu dhiphina keessan koomentii keessanii na arga jechaadha rabbiin si wajjin haa ta'u inni manaa sin baasee kan jettan waaqayyo si wajjin haa ta'u amshir kan jettan dhugaa rabbiiti hedduu takka sin jaaladha galatoomaa isiniin jedha uumaa miti ergamaan du'aan hin arganne galata isaa hin jirra lubbuudhanii carraallee argachuutti jirra carraa gara biyyaa imaluu isiniin jedha obboloonni koo beeruut keessa jirtan carraa kanatti fayyadamtanii warri galuu barbaadan galtan warri immoo itti fufeen hojjetadhaa bakka nagaan jirutti siqee jettani hojjetadhaa rakkoon qabu isiniin jedha tarii nagaan bu'uu waan danda'uuf itti fuftanii hojjetachuu dandeessu. Haala irratti ilaaltanii waan irrattaniit gaafa haalli isaa ta'uu dide immoo ofii keessanii ofii eeggannoodhaafu qarshii keessan harkatti qabattanii daftanii tikkeetta kutattanii otoo daandiin hin cufamin gara biyya keessanii galuu dandeessu jechaadha. Innaa akkasii isiniin jedha baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja isiniin jedha obboloota kiyyaa hedduuta kanaaf galatoomaa kanaaf carraa kanatti illee fayyadamaa suurota baay'eedha kan isaan maxxansan jechaadha alatti kan galmeessaa jiran tikkeetta kan kennaa jiran illee hunda isaa argeen jira feesbuukii isaanii irratti jechaadha imbaasii beeruut jedhee kan baase dhaloonni baay'een achi jala deemtanii arguu dandeessu irra jireessa amaariffaan barreeffame gara afaan oromootti hiikkattanii waarrattanii waan baay'ee irraa argitu jechaadha hedduu nama gammachiisa isiniin jechuu barbaada gammachuun kana caale hin jiru dhugaa rabbiiti ijoolleen kun odoo bakka kaanii mitan ijoolleedhuma kun bakkeetti rakkatan bakkeetti gataman kana odoo guyyaan dhufeefi jedhee gaaftinan imimmaan kool facaasee yaa waaqayyo adaraa ijoolleedhuma haadhaaf abbaa jijjiiruudhaa biyyaa baate qooqa ishee homaa hin guuttanne kan yaa rabbati du'atti dabarsitee hin kenniniin jedhe garuu ijoolleen keenya ammi kun miidhamaniiru ammi kun du'aniiru kan jedhan keessaa micayyoo ishii takkitti olii gadee ofaa sana sooba ta'e ishiin nan jiratti galata waaqayyo kanarraan kan hafe ani waan irraa dhaga'e hin qabu lubbuun shamarran keenyaas itti dabarte jechaadha garuu amma ammaatti dhugaa rabbiiti fedhuma rabbii ta'ee gargaaramne kinoo yoo nageenyee jirra hiriyoonni carraa argattanii gara biyya keessanii galtanis baga gammaddan baga milkooftan nagaa dhangalaasiniin jenna warri haftanis immoo hojjetachuu barbaadan hojjetattu warri galuu barbaadan galtu isiniin jechuun barbaade waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma gammachuu koo ibsachuudha dhugaa rabbiiti baay'ee tokko jechaadha waan hin jedhu wallaalee kaleessa galgala giseen argu hedduun gammade jechaadha viidiyoo kana laayik sheerii godhaa warroonni har'a dhuftan immoo maamila koota hunda gatinaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti waaqayyo nagaan nu bushee nagaan nu oolchi harka isaanurra haa qabu yeroo gaarii naaf qabaadha turtii gaarii bye bye